Dhaabadhu haasee motora sana akka jijjiirtu hin ajaje. Natti abdii dhugaatas gabbaa sirriin jirtu. Biyya kanatti qofaa bulurraa achuma dhaabbiitti dhamu wayuu jetta. Falmi utuun hin jalqabin akkam muumuna gootee bara. Dhiise Ameerikaan akkam ture. Lattu laashi. Maal godhi jettee? Maal godhi sin jettee? Siif maa ganna dhiisaa abdii ganna dhiisiif. Irra naa hin ta'a. Utuun rakkina guddaa kana beeku akkamittiin callisaan? Waan tokko sitti immoo murtoo gosa dhumaa sitti immoo ani rakkina keessa seene kana keessaatti karaan barbaade nan ba'a. Akkam barbaade godhe. Ati dhimma mataa kootii keessa galtee rakkina taane keessa lixi. Maal si godhe qaba? Hiree kee of laadhu. Hiree kee jiraadhu. Hiree kee rakkadhu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargine deebine facaane. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Situ dubbachaa jira. Qaboo maarsi godhee isin jedhe. Maalati kan nama dhokatti sagalee namaa dhaggeeffattu? Maal irratti akkasi wal falmitan beekuu baadhus sa'aatii dheeraadhaaf wal falmaa turtan. Rakkoon isin gidduu jiru maalidha? Waan dhageesse qabdamu. Maali waan dhaga'uu baadde ati natti himtu? Kana caalatti nu dhugaa soofaatti gaariidha. Obsa koo fixachaa jira. Situ dubbachaa jira. Siin immoo boonsaan meeqaan bitee natti si arge laata? Silaa namni bara seenaa faayidaadhaaf nama ajjeesuu barbaada. Maalitti? Boonsaa? Eenyudha boonsaan immoo? Barbaachisaa taanaan amma isaa ammaa bilbilee qaboon akka dhufee dhiifamas gaafatu gochuus nan danda'a. Lammaffaa akka ni deebi'es nagarrees ajajuu ni nan danda'a. Ati eenyu waan taateef minatti? Eenyu waan taateef? Yeeyye. Obboleessa isaa waan hin ta'eef. Obboleessa isaa hangafaa waan hin ta'eef. Ati kumaadha moo? Kumaa? Ati kumaadha? Maqaa koo akkamitti baruu dandeessa? Akkati kumaa taate sin barri dhiifama. Garuu qabuun baay'ee si arguu barbaada maal waa miti dubbisi. Bilbiluu fi laata baay'ee si arguu barbaadan isa dhugaa. Lakki. Hin barbaachisu. Garuu
Sena. Seenuu leesla seenne yoo manooraa itti mar. Noorus dandeessu malee. Yoo takka turreen bullanne yoo. Maal rakkoo qabaree manni kan waaqayyooti bulus dandeessu. Sireen nu gaaree moo gurbaan kun hin gala jettee yaaddeeti. Isin lamaaniin keenya korokkoon qabu. Mammaaksa akkasii bara kan hojjettee yaaddaati. Mammaaksi bara wajjin deema moo? Mammaaksiif siyaasii biyya kana baay'een isaan sobadha beektaa. Utuu gara biyyoota Awurooppaa kana deemtee ilaalte dhugaan isaa siif gala. Siyaasi biyya keenyaallee akka kaarootii gadi deemaa bula. Ati Awurooppaatti guddattee natti fakkaata. No, Awurooppaatti hin guddanne garuu barnootaaf deemeen ture biyyoota adda addaa kana gara Awurooppaa kana keessa biyyoota baay'een deeme. Shuba kan dhumree fi dagatti natti fakkaata. Isa dhumreef haaraawwan nu dur. Ifa. Haasaa keen gidduutti kutee haasaa kee itti fufi. Maal sitti fakkaata siyaasii fi mammaaksi biyya kana raawwii irratti ulfaata beektaa. Fakkeenyaaf amma aktiivistiin inni biyyi kun diigamuu irra manni koo diigamuu wayya jedhayyuu mana kiraa gala jedhan. Yoo diigames manichi kan saamiti jechuudha. Yaa siyaasi biyya kanaa siif galeera. Anillee siyaasan beeku. Hin beeku hin jedhin. Warri kaan sammuma kee beeku. Baay'een isaanii sammuma kee kana beeku. Badaa walirraa fagoo hin jirtan. Ammuma kee kana beeku. Haasaan kee namatti tola. Maal isinii fiddu? Nunillee akka barbaacha dhufnee kophee fi shamizii suufiif ta'u. Mee kan biraa? Kana wayya. Isa kana wayya. Meeqa kun? Qarshii 950 qofa. Haa? 950 qofa. Tokko isaan jedhe. Darzanan jenneenis. Orijinaalli isaa jira isinii fiduu nan danda'a. Akka nama Awurooppaa toree dhufee oduu kee odeessite diyaaspooraa siseetee gatiisite dabalte. Ishoo. Maalaan kan maalees Kuno orijinaalli isaa. Kana wayya. kunoo meeqadha? 500 qofa. Haa? Achi 500 qofa. Kophee ilaallu mee kophee. Rakkoon sin gidduu jiru maalidha maal rakkateeti? Innumaayyuu rakkatee miti. Rakkoon qabu kun dhimma dhuunfaa keenya waan ta'eef. Dhimma dhuunfaa keenya? Qaboon amma kana deemeera jechuudha. Lakki qaboon nama gaariidha bar. Jechuun kan wanni falmisaa ture dhimma dhuunfaa keenya waan ta'eef jedhee. Tarii iccitii aan dhaga'uu hin qabnedha. Ta'uu baatus garuu yoo dhageesse rakkoo uumuu danda'a ta'a. Qaboon iccitiin dhadhoosu tokkoyyuu hin qabu. Kuma akkamseeti. Qaboon barataa cimaadha. Nama mala gaarii qabu. Garuu barataa tokko wajjin wal dhabee barataan sun mooraa kana akka inni gadhiisee ba'uu barbaada. Barumsarraa ariisisuu barbaada jechuukooti. Kanaaf waan kun dhabne wal falmaa turre. Mooraa kana akka inni gadhiisee ba'uu barbaada? Maaliif? Balleessaa qaboomti. Kanaaf qaboon barnootarra ari'amuudhaaf muraarra geeraan sin jechaan jira. Waa'ee isaaf yaaddoodhaan halkaniif guyyaa riba dhabaan jira. Eenyu jettee maqaasaa? Boonsaa. Natti agarsiisuu dandeessaa? Nan danda'a garuu qaboo waliin deemneetu wayyure. Yeroo hundumaa akkas dheebotetti jiran. Finfinnee keessa iddoo meeqa si barbaadees dhabe. Bilbiluu fi maal daqiiqaa muraasa duukaa qabaadhu. Hin bilbiliin. Barbaachisaa miti. Obboleessi koo qobaateera jechuudha amma kana. Situ gatii akka inni qobaa ta'u godhe. Nama firaan qabne gooteen kuma. Maaloo har'u mal'ee argiitii dubbisi. Aboo qotuu takka.
arguun hin danda'u. Bilbila kennaa kennuu dandeessaati? Tole. Masa kan? Afurtamii sadii. Maqaa kennatti hin himneeti. Iftuu. Iftuu. Siifan bilbila. Garuu tu argitee dubbistee maal natti tola. Dhiisii lakki. Akka wal agarree garuu akka itti himtu hin barbaadu. Maal dhoksitamu jechuun rakkoo qaba? Eeyya rakkoo qaba. Tole. Siifan bilbila. Qabuun kan naan jechaa ture kana jechuudha. Jaba, gommaan kun oofamu. Gatii walii gallaan? Gommaan kun meeqa waama? 3,500 qofa. 3,500. Jaba. 3,500? Mindaa digirii orderiin tokko argatu. Isa iyyuu waggaa 16 waggaa 17 barate. Guyyaa 30 waa jirti deddeebi'e. Qorraan jedhu. Aduun jedhu. Taaksiin jedhu. Amma kana ijoollee mindaan ijeetti argatuuti. Ati guyyaa tokkotti kophee tokkotti galaafachuu barbaaddeeti. Kana qofa argatu moo? Baay'een isaanii kanaa gad argatu malee. Meeshaan kee baay'ee mi'aadha. Meeshaan iddoo hundumaatii dabalee yookaan guyyaa biraa dhufuu dandeessu. Mee waa fedheefu yaadannoof akka ta'utti. Yaadannoof akka ta'utti sheema kana fudhannamee sheema yaadachuuf deemnee dhufuuf. Kunoo paantiin kun meeqa waama? Isheen 350 qofa. 350 qofa. Kun immoo? 350? Surree malee uffadhaa duwwaa masaan uffadhaa. Hin barbaachisu surree irratti uffachuun. Laa giftii kun nuti paantii jalatti uffatamu 350 bituu mitiiti. Surree iyyuu 350 kan binne muraasadha. Achii rakkasaadha moo? Eessa? Awurooppaadhaan dhufee naan jettee miti? Lakki biyyoota Awurooppaa baay'ee irra ijaa naanna'ee fi yeroo tokko tokko rakkina dagachuu qaba. Yaa xiqqoo baaniin biyyoota baay'ee irra naanna'ee fedhe rakkoo dagachuu qaba. Waan fedheefuu deebinee dhufnaa kana kaadhu meeshaan keenya baay'ee miidhaga. Deebinee dhufuun wayyaa. Tole. Ati asuma turta moo deebitare? Yaa biyya kanas baay'ee yaadeera beektaa biyyoota Awurooppaa kana keessa baay'ee bakka suuparmaarkeetii mafaallee gaafa galtu namoota afaan kee haasaan hin argattu waan ta'eef biyya kana yaadda qilleensa isaa waan biraadha. Rakkinuma iyyuu yaadda rakkinuma biyya kana amma rakkina yaadama rakkinuma biyya kana iyyuu yaadda kanaaf xiqqoo asuma nan tura jedhee yaada. Akka deebitee dhuftu nama naga. I hope, sure, deebi'ee dhufuu nan danda'a. Anyway, deebi'ee dhufuu nan dhufa. Deemnu. Yeroo biraa dhufuun wayya. Doktor, biyya ormaa akkam turre? Biyya ormaa biyyuma ormaati. Yeroo ammaa ifas turta. Moo gargaartuu kee barbaada dhufte? Dhugaa dubbachuuf gargaartuu jireenya kootuun argatiin turuun koo baay'ee na aarseera. Ta'us garuu karaa dogoggoraa deemuuf dhaabbatanii ilaaluu wayya jedhee murteesse. Jechuun amma ammaatti gargaartuu jireenyaan arganii jaalta? Moo yeroo ammaa ifummaa as turta? Hin qabu. Waan si dhibu biyya kana gadhiisee wanta hin deemu miti. Ameerikaa dhiiseen Oromiyaa filadhee akka hin jenne qofa. Sirriitti malee. Biyya ofiitti daabboo dhabdee biyya ormaatti dachaa nyaachuu dandeessa. Ta'us garuu kabaji immoo daabboo caaluu isaa baruu qabda. Nan beeka dhugaa dubbachuuf biyya ormaatti barachuu malee biyya kana turuudhaaf hawwii hin qabdu. Kanaaf edeni. Yaa hawwii koo milkeesseera. Ta'us kan koo guutuu miti. Kanaaf mana yaalaa dhuunfaa kee bantee hojjechuu barbaadda? Yoo humna qabaatan miti. Rakkoo ture moo doktor?
falmi maal siiti? Akkan Ameerikaa seeniin haaloti mijatoon ture. Anis dirqama gara biyya kootti deebiif yeroo baay'ee yaalee ture. Ta'us garuu carraa gara biyya Afrikaa kibbaa deemee hojjechuuf dargaggoota biyyoota Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa, Yuugaandaa waliin ta'uun Afrikaa kibbaa imallee ture. Afrikaan kibbaa biyya baay'ee jireenyaaf mijattu taatus biyya seera maleessummaan keessatti dagaagedha. Shubaa nan gubadhee na gubdee maaluma si wayyaasi lafuma kaatee kan micoon gatii da madaalawaa nuti gurgurtu lafuma kaatee oduu kee odeessitee gatii nuti dabalchiista. Maal jabaa kun akkasii oomin see anu akka tasaa afaanii na beeku akkuma tasaa qaaba afaanii na ba'uuntalli gatii kophee fuutee gatii konkolaataa viiksiin gootu garuu mee jabaa kun maaluma goota amameen daaspooraan fakkaaddaa amman daaspooraan fakkaaddaa garuu maal gootare dhuguma naa amante daaspooraan fakkaadda jechuudha. Dadham goomsadde inni musintolu garuu bilbiltuun fatiin boo keenya namalee wanti naatu. Dhugaa jettee isa akka nama ingiliffa danda'u I hope. Maani isa leesrii manyane maan eessatti dogoggorre akkasii I hope so jedhama. Garuu ishiinis maal beekti inuma si amante itti fakkaatetti. Isheenis hin beektu jechuudha. Nan goomsadde. Amma mee qarshii harmee si ergite kan ishiin jettu kana hin gaa ammas hin gaa moo maal si wayya mee qarshii meeqa si ergite harmee? 2,000 qofa 2,000. Qarshiin 2,000 amma shaamizii si bitee kophee si biteeti kan biraa si danda'a akka diyaaspooraaf gootee qarshii 2,000 baattee akkas jetta. Moo maal wayyeessaa si bin maal goon? Lafuma waaqoo jedhee binna gaa. Ila iddoo biraa deemnee si binnaa isa afaan kee bantu in isa. Ati yuun beektu malee warri shamarranii gaafa waasitti gurguruu barbaadanii kolfaa kolfaa taphachiisaa sheemisi qabsiisuu barbaadu. Beekaa kolfaa si falmu kana booddee anaafati lafa dhiirri jiruudhaan addaa maka keenya wajjin wal falmine yoo barbaanne uffata isaa fuunni itti darbanne baay'ee sakkin maaltu chiikolii bira dhaqee sheemii. Nimta kana booda hin deemna bakka deemnutti akka kana dura afaan keen banawatte hin binnaa waan si ga'uun qarshii si ga'uun si binna uffata. Maali dhiira bira dhannan jedhee dhiira biratti immoo rakkina maalii qaba yoo barbaadde bitta yoo barbaadde immoo itti darbatta si galee kanaa walii galle. Malee chiikote bira irratti sheemii si qaba maal taatee jaba. Dhugaatti inni kun yaada gaarii garuu kun achitti siif hin galu dubbiin erga darbee si galaa si. Reefuu naa galaa edaa kan shamarranii kaashirii godhanii fi sababii isaan kan akka nama godhanii kokkolfaas isaan nama galaafataniifidha. Qaarratti moo sinnaa gaan shamarranii. Shubaa dubbiin erga darbee booda si gala kuni si galuu qabatu kanaaf amma hin deemnee si binna isa afaan bantu hin dhiista. Walii galle. Yeroo tokko dhufanii manatti keessattuu jettu keessaa si saamu. Poolisiin dhufee siif hin birmatu. Yoo dhufes lammii biyya biraa ta'uu kee barraan. Sofiitu fakkeessa malee yakkamtoota kana qabee seeratti dhiyeessuuf eeyyamamaa miti. Qabeenyaa si saaman moo? Yeroo tokko qofaa osoo hin taane yeroo 2-3 ammallee gurraachaaf adii gidduutti rakkoon uumamu hedduudha. Gurraachillee gurraacha lammii biraan dhiibbata. Biyya Maandeellaan gurraachotaaf qabsaa'e keessatti gurraachiif gurraacha wal loluu caalaa wanti nama qaanessu jiru. Dhugaadha. Ormaan wal dhabuura lammii wal dhabuutti daran nama miidha. Qabsoon isaanis kan Oromoo wajjin wal fakkaatti. Kanaaf maalii addaree? Kanaaf biyya koo keessatti lammii koof hojjechuu murtoo koo kanuma. Biyyi kunis ulfaataadha. Nan beeka doktar. Gondaa biyya ormaa waraabessa biyya ofii wayya jiru. Garuu akka tasaa aartee biyya kana gadhiistee kan deemne. Baay'ee qorannoo keessan akkam goote? Qorannoo kaansarii harmaa akka qorachaa turte yeroo baay'ee imeeliinaaf gochaa turte bara. Yaa inni yeroodhaaf ulfaataa ta'e natti argameera. Ta'us garuu yoo na gargaarte milkoofne dheedhin abdadha. Anis kaayyoon konni guddaan biyya kanatti deebi'uun kun waan kana akka galmaan geenyuuf akka fiixaan baafnu abdii guddaan qaba. Maal taatee dhaawamteessa? Maal taatee dhaawamteessa?
xiqqoo naan mijanne ture beektaa. Dhiyoo tana bar kilaasii seentee beektu. Naan mijanne xiqqoo mataas na dhukkubaa ture immoo. Hayi maali na luusi jirtaa san mana barnootaatti naareen jettee qalbis cabe. Lakki xiqqooma ijaa mana dhukkubeedhaafan dhiise malee rakkoo biraan hin jiru. Maal rakkoo jira moo? Maaf hin dubbattu? Callisuun furmaata ta'a? Eessa oltee dhuftaa? Siinan jedha bar. Eessa oltee dhuftaan jedhe? Nagawi? Eessa olte? Haadha qaboo dubbisuu dhaqeen ture. Qaboo? Mallagaa miti moo? Qaboon barnoota isaarraa addaan kutuufi. Addaan kutuufi? Fira dhabee. Obboleessa gargaaru dhabee. Nama isa cina dhaabbatu dhabee obboleessi koo barnoota addaan kutuufi. Maal jechaa jirtaa? Qaboonii barumsa dhiisuufi naan jettaa? Kanaan duroof gargaaraa ture miti maal ta'e? Haayidoo mataan yoo gammadeessi dhukkuba yoo arteemi maaliif jimaa sin qamaasina har'a waa hunda irraanfatee samii si baasa. Achiyoo. Achi waa hunda irraanfata ciqii takka hin jirtu rakkoo takka hin jirtu waa hunda ni irraanfata. Achiyoo samii irran ture moo deebi'een gadi dhufa? Haawoo ni taphattaasa maal jechuu feeti? Maal jedheen taphadhe? Achitti hafamuuniin boonaan jettaa dhufa. Dhugaa kooti ka rakkoo sana dhiisee asii ol bahee achuman ture moo deebi'een immoo rakkichatti deebi'aadha mangaafiin koo. Haajimaan hanga jiru maaf rakkatanii qaamaa tapha. Obboleessa koo ofiisaa of danda'ee of gargaaree as ga'ee gonkumaa barnoota isaa dhaabuu qaba. Balleessaa isaatiif itti gaafatamuu qaba. Barbaadee ta'u. Maaliif immoo erga argitee fiddeeniin dhuftu? Qobaa kee mana dhuftaa? Fakkeessaa kanan jibbee meeti. Maaltu fakkeessaa? Akka nama aantii koo fira koo obbolaa koo jaallatu taarra fiddeen dhuftu gaafa jettu xiqqoosti nagaamu. Gaafii dhabuu maatii kootiin na tuqaa. Gaafii ba'aa baachuu obboleessa kootiin waan meeqanattaa isaa adda nageesse. Haadha deebitee moo nama firaaf yaadu. Nama maatii jaallatu fakkeessi. Ati amma yoomiitti isaan na himatta? Hin ga'u hin irraanfattu? Irraanfadhu. Irraanfadhu. Maaf fiddeeniin hin dhufne mucaa? Arraba lafee hin qabneen lafee koo cimaa cabsiteetta. Na tuquu kee dhagaa. Obboleessi koo gargaaraa dhabeera. Amma yoomiitti guyyaa tokko illee dhaqeetu waa tokko isaan bitiin. Obboleessa koo maal dhabdee? Ofii kee of gargaartee asiin of geesse jedhee tu qarshii tokko ittiin kennin. Inni qarshii seenee ofiisaatiin of barsiisaa jira. Qaboon yaadni isaa hojiin isaa hangafadha malee quxisuu koo miti. Hangafummaa manichaa isa fudhatee jira. Yaaddee taati. Ba'aa baatee kophee namaa xaa'ee of danda'ee iddoo kana ga'ee gaafa barnoota addaan kutee galu. Amma isa dhiisiiti rakkoo kana furmaataan akkamittiin qiruma isaa balleessuu danda'a isa jedhuratti tuna gorsitee natti tolan. Bultee kaatee qaamaatu. Gaafan qamoo dhiis immoo deebi'ee dhufuun isaa nafu jechuudha rakkinichi. Hanga jimaan jirutti wallaahi waan rakkoon takka hin jirtu si jeera. Bakar jimaan rakkoo furamoo rakkoo nama dagachiisame? Rakkoo nama dagachiisa. Rakkoo nama dagachiisuun rakkoo namaa furuudhaare furmaata waaraan ta'a jettee yaadda? Haayiduu boggus ilaalan bar hedduu ciqqachuu jiraata. Fuullee keetu nama rifachiisa. Maal akka ta'e beektaa? Rakkoon keenya inni guddaan
namni hundumtuu kaabee sobee nama dagachiisee nama wallaalchisee bira darbuu barbaada malee isaa namni dhugaan jiru kana jedhee dubbatee ifaa ifatti waan tokko hojjetu hin jiru. Awwa dubbitti amma naa galtee tanaaf isa uummanni baatii 5 fi baatii 6 deeggara harkatee achi booda uummanni hundi itti garagalu. Hin jiru kaa nama dhugaaf hojjetutu hin jiru hundumtuu kakkaabee sobee bira darbuu barbaada. Akkasitti immoo yeroo dheeraadhaaf nama goyyomsuu hin dandeessu. Kanaafuu mirqaan addiisinaa jechuun jirti. Eeka. Armii koollee dhaqee dubbisuudhaaf armii koo dhaqee gaafachuudhaaf nama yeroo argatee miti. Amma kan darbe dhiisi. Kan darbe irraanfadhu. Maaliif isa fuulduraan yaaddu? Maal fudheen naqa? Maal fudheen naqa armii koo gaafachuu? Maalin godhee fi beekaan armii koodhaaf? Harmee yoo gaafatanii yoo waa fudhanii dhaqan malee hin ta'u moo? Abdattee dhabde. Nama kana naaf fidi jedhanii si rakkisanidha. Dirqama jechuun irraan eegamu. Abdattee dhabdeetti. Ana miti qaboo sasichi baratee xumuru yoo abdachuu dhiisteetteeti harmee dabal. Harmeen haadhummaa isheetiif kunuunsa ishee barbaachisa malee dirqama gaafatteeti. Qabaatteef dhawwatanii dhabdeef gargaaru miti harmee ofii. Ani hin barbaachisu yooman jedhe yeroon hin dabarree wanta barbaachisu kana booda gochuun hin danda'amaan jedhe. Callistee isa yeroo darbee kaastee sammuu kee of hin dhukkubsin. Anaanis sammuu koo nan dhukkubsin. Maatii koo na miitee kana naan jettee sana naan jettee naan hin jedhin. Jedhee darbeeraa isaaf immoo dhiifama jedhe. Kana caalaa maal barbaaddati? Amma maaliif walitti hin dhuftani? Qaboos mana fidi. Harmees deemnee gaafanna. Kana boodatti adeemuu qaba. Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo fotoo hin waamin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraan. Jireenyi tolee hegereefis tolee jiraata. Otuma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo. Kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottanii horattan sana eenyutu itti fufsiisa? Eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf dafee anoo jira isin jedha. Awaash abbaa arjaa jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha hundumaaf kan taatu.
Komishinii Turizimii Oromiyaa. Oromiyaa daawwadhaa. Gadaan erga keenyatee gabaanis keenyataa odaa elektirooniks handhuura Oromiyaa Finfinneetti boolee irraa ka'ee guutummaa Oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota bilbiloota ammayyaa taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teekinooloojii hunda of keessatti qabate isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu wanti dhabame hin jiru. Maarree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhatanii magaalota Oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqiin haala mijataa qabna. Maarree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaa nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 911 duwwaa 7 yookiin duwwaa 944 22 83 44 nuuf bilbilaa. Odaa Electronics.